sagaleen irraaf dubbisuu waliin dubbifnee waaqayyoon kadhannaa Macaafa Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 11 amma 32 irra kan jirudha. Garuu an lakkoofsa 22 amma 24 duwwaatti dubbisa. Macaafa Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 11 amma 32 maqaa Yesuusiin nan dubbisaa akkas jedha. Abbaan isaa garuu ergamtuu isaatiin dafaatii uffata isa keessaa caalu fidaatii itti uffisaa. Amartii warqees quba isaatti kaa'aa. Kophee miillataattis kaa'aa. Tuntunicha isa coomaa sana fidaatii qalaa. Hin nyaanna, hin gammannaas. Ilmi koo kun du'eedhuma ture, deebi'ee jiraate. Badee ture, hin argamees jedhee hundumtinuus itti gammadani. Ameen. Kadhannaa Waaqayyoo. Hallelujah. Yeroo hundumaa gammaduu hin dandeenyaa laata? Guyyaa irraa guyyaa gammachuuti. Kottaa hin gammannaa. Jedha abbaan kun. Maaliif gammade laata? Maaliif gammachuudhaaf nama waama laata? Mee kottaa Waaqayyoon garaa gammachuu akka nuuf kennu kadhanna. Mee kottaa Waaqayyo gadda keenya nurraa haqee gammachuudhaan akka nu mootumee Waaqayyoon kadhanna. Namni yeroo hundumaa Waaqayyoon jajatu, namni yeroo hundumaa Waaqayyoon faarfatu, namni yeroo hundumaa Waaqayyoon ol qabu nama jabaa. Gooftaa si kadhanna galanni siif haa ta'u. Si jalanna maqaan kee ulfaatu. Guyyaa kanatti nuuf laate galanni siif haa ta'u. Maqaa Kiristoos Yesuusiin yaa Waaqayyo, guyyaan kun guyyaa eebbaa nuuf haa ta'u. Yeroon kun yeroo eebbaa nuuf haa ta'u. Yeroon kun yeroo hiikamaa nuuf haa ta'u. Yeroon kun yeroo jijjiiramaa nuuf haa ta'u. Hallelujah. Hallelujah. Anjira yeroo hundumaa keessa kootii burqaan anjira yeroo hundumaa keessa kootii burqaan. Hallelujah. Hallelujah.
jeda yeroo maqaa Kiristoos Yesuusiin yaa Waaqayyo yeroo kana gara kee ilaala gooftaa gara kee tanarra ol qaba yaa Waaqayyo gara kee mil'anna yaa Waaqayyo si fuuldura jira gooftaa olaanuu Waaqaan irratti habanamu maqaa Kiristoos Yesuusiin olaanuu Waaqaan irratti habanamu yaa Waaqayyo olaanuu Waaqaan irratti habanamu ilaaha yaa Waaqayyo gooftaa namni foon isaatiin waa gochuu hin danda'u humnaaf jabinaan waa gochuu hin danda'u beekumsaan waa gochuu hin danda'u jireenyaan waa gochuu hin danda'u abshaalummaan waa gochuu hin danda'u wayyoomsuun waa gochuu hin danda'u garuu yaa Waaqayyo garraamummaadhaan namni sitti of laata yaa Waaqayyo ati isa keessa jiraata inni si keessa jiraata maqaa Yesuus Kiristoosiin wajjin ta'e nu gargaar maqaa Yesuus Kiristoosiin ayyaanni Waaqayyo mana keessa deddeebi'u ayyaanni Waaqayyo gaarii karaa keenya keessa deddeebi'u sammuu keenya keessa deddeebi'u qaama keenya keessa deddeebi'u maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo harka barbaanna harka kee qabachuu barbaanna si qabachuu barbaanna rebaas kan jala dia morri baba orra baba sia lavanturi ikilabani perran delle babas morra dia debas tenda la babania maqaa Yesuus Kiristoos ni goofta biyya lafaa dhiifne jiruu biyya lafaa dhiifne rakkoo keenya dhiifne jiruu keenya dhiifne waa'ee keenya dhiifne maskina boodiyamas ilaa yaa Waaqayyo sintoofna Waaqa sirratti habanamu harki Waaqayyo sirratti hadireeru qolli Waaqayyo gara kee hanaannamu gooftaan nu gargaar guyyaan har'aa gammachuu biraan nufa ta'u guyyaan har'aa guyyaa gammachuu haa ta'u yeroon kun yeroo gammachuu haa ta'u karoorri kun karoora gammachuu haa ta'u sagantaan kun sagantaa gammachuu haa ta'u nu gidduu jirta maqaan kee ulfaatu hojii kee hojjetu seettaaf laanna dadhabaa garbicha kee gargaar yaa Waaqayyo bara dhaggeeffatu immoo dhageettii gurra keenyaa bani qilleensa gooftaa fayyisuun kee deddeebi'u dibuun kee deddeebi'u guutuun kee deddeebi'u dibuun kee deddeebi'u ayyaanaan gonfuun kee deddeebi'u namni mul'ata haa argu namni raajii haa dubbatu namni fayyisuu haa argu namni Kiristoosin haa argu taa nutti mul'adhu kanan goota gaadhisiif haa ta'u gooftaa afur qulqulluu siifan iddoo gadhiisa naannaa kanatti marsi mana kanatti marsi qilleensa kanatti marsi gooftaa mootummaa sagantaa keenyaatti dhuunfadhu maqaa Kiristoos Yesuusiin taa Waaqayyo sin eebbisuu ulfaadhaa keessa gaafa ni jiru agarra hidhaa maalii keessa jira hidhaa abbummaa keessa jira abbummaan iddoo gaaf tokko hidhaadha beektuudha abbummaa hidhaa abbummaan ulfaataadha salphaa miti abbaa ta'u abbummaa sana qabaachuun immoo salphaa miti kanaaf namni abbummaadha qaba abbummaa inni qabu kun immoo cimsee isa qabeetu jireenya isaa keessatti nama akkamii akka inni ta'u sheephaa isa malee yeroo inni lafa isa kaa'u agarra kanaaf mata dureen lallaba kootii maal kan jedhudha abbummaa qabaadhu mee nama isin bukkee jiru dhiira isa ta'uu dubartii abbummaa qabaadhuudhaani tarii ammas ni galuu danda'a garuu isin gala maaliifi abbummaa qabaachuu jechuun abbaa ta'uu jechuudha abbaa ta'uu jechuun immoo abbaa baay'eetu jira jechi abbaa jedhu yookiis immoo ingiliffaan faazer jedhu kuni hundeen isaa kan dhufe jecha warra Giriikii irraa dhufe faazer inni jedhu abbaa kan jedhuudhaaf ABBA abbaa abbaa jechuun namoonni tokko gaafa akka riisarchii godhee ilaaleen ture abbaa jechuun soos jechuudha soos yookiis immoo iddoo mi'eessituu jechuudha hiikaan isaa inni kan biraa abbaa jechuun immoo bu'uura jechuudha bu'uura yookiis immoo afaan Oromootti utubaa manaa jechuudha afaan Oromootti utubaan manaatii fi masarata Ingiliffaan jedhanii Amaariffaan masarata jedhanii yookiis bees tokko jechuudha kanaaf egaa abbummaa qabaachuun abbaa jechuun it's not a title utuu hin taane responsibility dha ameen abbaa ta'uun title utuu hin taane responsibility dha mee nama abbaa ta'an as keessaa
Oke, nama lawan dua bala. Isin apa kurang mana bitatan. Haleluya. Kasih ayat sudah ini berarti apa kurang. Amin. Karena tidak doa saja. Amin. Asal bala. Anak bayi orangnya. Apa ada kamar? Gafam baru sekarang terus ni kalau anten juga. Gara-gara Korintus ada mafa, pokok naja yang kopsa sedih rakas dia. Gara-gara Korintus ada mafa, pokok naja yang kopsa sedih. Akas masih mo, ani abba isnif nanta, isni semua ilmangko, intalota bos, intat. Jadi itu dia ada cita. Jadi cukup refu dia dapat tuh intane, dia ada cita. Malta, ani abba isnif negara orang Korintus selama fa ukonna sadde ram ukonna jaran bisa lakau so sadde ya ada ci sama le haram ci ani abba isnif nanta itu kita betul wa kayo itu jada ani abba isnif nanta isnimo ilman yof intalo to ko na finta ani abba isnif nanta isni jolle na finta itu jada amen amma inni ko dia ada ci sahase itu Paulus orang Korintus tiga orang Yesus ada kisah kaya malah jejungun yang kami sama kami macam sama salam mafa bukan natur pada kau sekolah surat itu akas jadi warga Yusuf Israel gaf isan wan kabadan teman gaf isan kami sang gigisan teman gaf isan kara itu dia biar teman gaf alaman har kabadu akas jadi warga ilah ya saban iya daina amal ini fita ani abba isni fita isni mo dijol le ko na fita Isa itu ya ada kisah. Malifan kan jadi cuma berbalik. Wah kayu abba nama abba miti. Abba ke sama abba miti. Abba garida. Amin. Wah kayu abba garida. Amin. Ni wah kayu abba garida. Wah kayu abba garida. Iya. Wah kayu abba nama miti. Abba ke sayu abba garida. Amin. Karena juga maju cuma berbalik. Karena itu ya boti. It's a Father's Day. Karena me waa'ee abbummaa guyyaa kanaan qabanne carraa kanaan qabanne waa'ee abbummaa ilaalla eegaa gabaabduutti maal jechuudhaan barbaade abbaa ta'uudhaaf carraa falaa abbaa foonii duwwaa miti abbaa sadii agarsiisaa abbaa inni tokko abbaa biological father abbaa ijoolleeti abbaa inni lammataa abbaa hafuuraati abbaa inni sadaffaa ownership Barumsi kuarlah, it focuses on the ownership. Abbummaa qabaatu kan jiru kanaaf. Inni ownership usni galle gaafa dubbachaa deemu usni dhufaa deema. Kanaaf nama sitti kayyuu abbaa gaarii ta'edhaani. Egaa abbaa ta'uu namni abbaa gaarii ta'edhaani. Abbaa gaariin garaa hin jabaatu kana beektu. Abbaa gaariin garaa hin jabaatu. Waa'ee namicha kanaa booddee itti dhufamaa nan darba sarara garuu itti dhufa booddee namichi kottaa cooma qalaa wayyaa gaarii fidaa fi kopheen tuffisaa amartii kuma isaatti naa kaa'aa nyaadhaa dhugaa hin gammanna jedhu kuni nama gammadee jiru hin turre. Nama simma mucaa kana kan ittiin simatu hin turre. Garuu nama kamitti abbaa gaarii. Ameen. Haalli isaa kana isa jechisiisu hin turre. Haala akkasii keessa hin turre. Nama haala akkas jedhu isa jechisiisu hin turre. Kondiishinii kana hin qabu ture. Garuu abbaa kamitti abbaa gaariidha. Ameen. Kanaaf egaa maaliifan kana isiniin jechaa jira hojjettanii anaan dabalatee isiniin dabalatee abbaa ilaa dhiiraaf dubartummaa qabu. Abbaa ani isa isin time biological father dubartiin ta'uu dhiisuu dandeessi spiritual father maybe hin ta'a ta'uu dhiisuu danda'a akkuma abbaatti fudhateedha inni sadaffaa garuu abbummaa ownership eenyuyyuu hin ta'a. Ameen. Isiniin galleeti. Amma birqeenii ogeettiidha tuuttoo kennaa fiirti. Tuuttoo sun kan eenyuti? Abbaan tuuttoo sanaa eenyu? That is what I'm talking about. Amen. Abbummaa ownership. Isini galeera? Ownership. Okay. Waaqayyo abbaa tamii jedhamu. Abbaa gaariidha inni egaa abbaan keessan inni waaqarraa mudaa malee akkuma ta'e
isinis warra mudaa hin qabne taa'edha. Wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 48 irraa. Abbaan keessan inni waaqaa mudaa akkuma hin qabaanne isinis mudaa warra hin qabne ta'a jedha Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 48 irratti. Inni kun maal jechuudha? Asla maal jedhee abbaa jechuun bu'uuraa jenne. Bu'uurri immoo manni bu'uurri bade maal ta'a? Manni bu'uurri isaa nyaata midhu maal ta'a? Hinjiga. Manni abbaan qabne hinjiga. Sabaa? Manni abbaan qabne hinjiga. Qabeenyaan abbaan qabne hin saamama. Biyya abbaan qabne biyya miti. Waldaan abbaa hin qabne waldaa jaawwatee daawwatu hin ta'u. Waanuma biyya lafaa kanarraa barbaadan qubatti qabaa kan abbaa hin qabne gatii hin qabu. Arginu example. Mana keessan bareeffatanii warra jirtanii mana bareedee jiru kana kanneen ittiin eegamuun danda'u kan ittiin eeguu dandeessu. Abbaa manichaatu akka manichi hin bannee qabdee appaartimentii dhuma iyyuu rentii gootan biyya kanaa inshuraansiis bichisiisu malee beektu. Ownership abbaan sanaa sii waan ta'eef. Kanaaf yaa amma sirriitti waldaa hin dhufin dura maal gootan jiru? Balbala banaattinis ni dhuftanii? Let me ask, hallelujah. Let me ask you this. Moli dattu eetu qodaa bitata molidha. Eega moli raawwatte booddee qodaa kee fudhattee meeshaalee keessa kaa'atte booddee balbala cufannee addee deemta. Akka walitti itti baadamte mana kee keessaa akka walitti itti baata. Waa'ee abbaa manichaatiiti. Hallelujah. Kanaaf egaa wanta qabatanitti abbaa ta'a. Abbaa gaafa ta'an immoo abbaa gaarii ta'a. Abbaa gaarummaa keessatti immoo ilmi abbaa fakkaata. Ijoolleen abbaa fakkaatti. Sabaa takkaa isin mudatee beektu laata nama laaltanii kun mucaa keetii ilaaluun immoo bareessi fakkaatti jettanii beektanii maaliif taasiftu abbaa fakkaata. Gaaf tokko vakeeshinii deemaa jirra eerpoortiitti Floridaa eerpoortiitti pileeniin dilee ta'ee waan nyaachuu akkas gallee mucaa koosiifan baay'ee xinnoo ture hin fiiga ture tuma fiiguu nama gidduu jalaa lixee annan fiiga faranjiin tokko na waamte he is right there he is hiding he is playing naan jedha. Thank you deem jettee fudhateeraa waldeen booddee dhufee akka nan kuuta hiikkatti barbaada maaliif beektan wal fakkaatu na haala gahaa. Kiristaanni Kiristoos Iyesuus hin fakkaachuu qaba. Kiristoos Iyesuus Waaqayyo Abbaa akka fakkaate nummoo Kiristoos hin fakkaachuu qabna. Kana ta'uudhaani ati Waaqayyo Abbaa isa siif ta'e ati ijoollee naaf taata ani abbaa siifan ta'a. Ani Waaqayyoon siif ta'a ati saba koo naaf taata Waaqayyo sana hin fakkaachuu danda'u qabna. Akkamittiin Waaqayyo inni waaqarraa abbaan kee isa mudaa hin qabne akkuma ta'e ati immoo warra mudaa hin qabne ta'ee dhagama Maatewos. Eessatti? Wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 48 irratti inni jedhu kana. Waaqayyo abbaan kee mudaa kan hin qabne akkuma ta'e ati immoo mucaa abbaa kee eega taate abbaa kee abbaa gaarii sana fakkaachuudhaaf kan mudaa hin qabne ta'e. Ameen. Kun namaa gala salphaadha. Implementation rakkisa qaba akkamittiin namni mudaa kan qabaanne ta'uu danda'a. Haa. Koorsiin isaa isa jira laata? Digiriin isaa isa jira laata? Akka mudaa hin qabne irra baratanii fudhatan. Right? Namichi sanatti adeemi agaa sasala dubbifne Luqaas boqonnaa 5 irraa dubbifne maal hin dhufe namichi kun seenaan namicha baay'ee salphaadha beektu gurbaan kuni namni kuni ijoollee lama qaba ijoollee dhiiraa lama qaba qabeenyaa immoo gaarii godhee qaba maqaa qaba ulfina qaba saba qaba jireenya qaba mandara sana keessatti nama beekamaa ture waa'ee namicha kanaa gaafa qorannee ilaalu. Keessumaa immoo wanta waa'ee nama kanaa sitti maal beektu waa'ee aadaa isaanii baay'ee nama dhiba. Aadaan isaanii baay'ee maal ijoollee godhate ijoollee lama qaba pilaaniin isaa maal warri ijoollee qabdan maalli pilaanii keessa ijoollee keessa irra maaltu gammachiisanii jiraata. Baanii magaalaa ijoollee keessatti of danda'anii nama of danda'e tokko ta'anii waan gaarii tokko afaan amaariffaatiin maal jedhu jechuudha. Lewwat lama erga lijee lewwat lama erga sidarsi maal jedhu fadhiru. Aksiin akka isaan ta'anii. Kanaaf egaa namichi kun ijoollee lama qaba
qabeenyaan waan itti irra ta'e hin qabu, maqaadhaan waan itti irra ta'e hin qabu, zinnaadhaan waan itti irra ta'e hin qabu. Aadaan isaanii immoo aadaa warra Yihuudaa immoo aadaa cimaadha. Hin beektu aadaan Yihuudaa mana waldaa keessa dubartiin haguuggattee teessoo jedha qabattoosiin warra Yihuudaatiin immoo kana godhaa shittoo bitadhaa kaadhaa maaloo jedha aadaa rakkisaa ta'e aadaa akkasii keessattuu nama ulfina qabu abbaa cimaa kana abbaa gaarii kana abbaa ulfina qabeessa kana mucaansaa maal godhu? Eesaan gaarii maal godhu? Hin salphise ulfina isaa irraa fuudhe biyyootti gad isa dabale hiriyaa isaatii gad isa godhe utuu waan tokko ittiin badin utuu waa ittiin irratin qabeenya kee keessaa kan koo gaa koo naa kenni isa gaafa ati duutu ani si dhaalu sana amma naaf kenni asumatti dhagee har'a nama akkasii wal dhaggeessa baay'ee Waaqayyoon kadhadheera Waaqayyoon hin dhageenye amma immoo yeroo itti Waaqayyoon ooluu warra jala jiru. Fathers Day lakkaanii waggaa warra gaafatu. Fathers Day lakkaanii. Uumama isinii jira. Maaliif waaqota aranii? Amma gurbaan kuni abbaa salphiseetu qabeenya sokke. Ergasii ga'ee namni kuni nama wal jedhu itti fakkaata. Dhaqee nama gorsuu itti fakkaata. Hankeeyyuu yoo dhaga'an. Ijoollee keeyyuu bulfatu hin jedhu yoo dhaga'an. Gadi laalchise. Kanaafi gurbaan kuni deebi'ee qeesaatti yoo deebi'ee namichi kun maal gochuu ture? Ari'uu ture, balleessuu ture. Lammata abbaa itti na waamin kadhaqee koo hin bahin an abbaa kee miti ati mucaa koo miti jechuu ture. Haaleluyyaa namichi garuu nama akkasii miti hidhaan abbummaa hin sila isin jedha kana hidhaan abbummaa isa qabe. Abbaa gaarii isa namni gaafate utuu hin taane sadi gaafate gararraa siif kennudha. Waaqayyo Waaqni jiraatan abbaa gaariidha. Abbaa gaariin yeroo ati balleessitu si tufee gaafati gaarii gootu si hammatee gaafati karaarraa ceetu si darbatee kan si geggeessu utuu hin taane yeroo hundumaa kunuun balbaloo dhaabbadhee hin jiraate harka bal'isee isa si eeguudha. Galanni Waaqayyoo fa'i ta'u abbaan keenya Waaqayyo abbaa gaarii akkasiiti. Gurbaan kun deebii gaafa dhufu maal gaafate beektu bakka mucaa kee ture si dhiisee deeme amma immoo deemee mucaa kee ta'uu dhufe jedheeni akkasin jenneen maal jedheeni hundumaa arge hin adabame jireenya galeefi deebii gaafa dhufu akka garboota kee keessaa silaas achiiyyuu garbummaadhaan jiraateetu mindaan isaa immoo horii utuu hin taane mindaan isaa immoo nyaata namni nyaatu utuu hin taane mindaan isaa hojiinsa booyyee eeguu nyaanni isaa nyaata booyyee lafti ciisichaa ciisicha booyyee utuu hubannaa isaa baname mana abbaa koo keessaa nyaata lafatti hafaa jira. Ana siinsi kaa ergaa wayyaan barbaadu hamartiin barbaadu kabajaan barbaadu mucummaan barbaadu garuu waa tokko hin barbaada mana isaatti deebi'uu hin barbaada kee daawwiti waan hundi kun dhaafu oobdii mana kee keessa bara jireenya haaleluyyaa bara jireenya koo guutuu oobdii mana kee keessa yaa Waaqayyo jiraachuu hin barbaada waan hundi kun dhaafu amma dhufee kanan dura dhiisee isan waliin rukutuu koo dhiisee goyyomsaa koo dhiisee soba koo dhiisee ofittummaa koo dhiisee ofjijummaa koo dhiisee yuuneen itti guudaas garboota kee keessaa akka isa tokkootti na lakkooftaa naannoo sila fitteen waay abbaa gaarii waan ta'eef maaliif kan hin boodee namni kun kan inni barbaadu mucaansa kan inni mucaa godhate mucaa koo jedhee kan inni duukaa rakkate mucaa koo jedhee kan inni hammate mucaa koo jedhee kan inni ofitti qabee wajjiniin jiraatuu fi iddoo gaarii ga'ee arguu barbaadeeti. Amma waa'ee nama kaan jenna waa'ee abbaa isa guddaatti deemname abbaa guddaatti deemna abbaa guddaan eenyu beektu
Waaqayyo itti deebiname Waaqayyo kan inni si waameef maaliif beektaa? Akkuma jechumaa lafa dhiitu utuu hin taane, akkuma jechumaa yoon jaaftu utuu hin taane, akka jechumaa dhidhiitattu utuu hin taane, akka jechumaa gogiin kamtu utuu hin taane, akka gungumaa jiraachuu utuu hin taane, akka gungumaa jiraachuu utuu hin taane, akka rakkatee jiraachuu utuu hin taane, moo'ichaa gara moo'ichaatti, injifannoo gara injifannootti akka dabartuu si waame Waaqayyo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf si waame Waaqayyo. Maaliif ituu sabni Waaqayyoo rakkate hin galleef? Maaliif ituu sabni Waaqayyoo jireenya gaarii hin jiraa ture hin galleef? Baatee biraatti kan biraan hin jiru. Tokkoon namni kun kiristaanonni akkasitti jiraatan biyya isaanii jaamaadha kana jala bureessitti maa tokkoon warri isaan geggeessan jaamatu. Jaamaan immoo jaamaa geggeessuu hin danda'u. Jaamaan isa arguus geggeessuu hin danda'u. Nama arguutu nama geggeessa. Namni utuu isaa hin argin nama warra kaan arguu hin danda'u. Waaqayyo kan inni si waameef akkati maal taate akkati ija godhattuufi. Waan wasu bukkee jiru Waaqayyo kan inni si waameef ija godhattuufidhaanii. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 baasa lakkoofsa 16 nama tokko dubbisanii micoolleen tokko. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 16. Let me show you maaliif akkamitti akkasii dhuftanii har'as teessan isin himaa. Tarii nama bilbileessa waamnaan dhuftee. Tarii har'a yeroo qabaannaan dhuftee tarii immoo har'a qillaalaa dhuftee. No, I will show you why every single person here is sitting here. Maaliif akkasii har'as ta'an sababii isaa. Waaqayyoon barbaadee hin dhumne jedhe. Yes, naateeni Waaqayyoon barbaadee hin dhumne, Waaqayyoon fudhatee hin dhumne. I will show you. Isa si barbaadnaan dhufte, isa si fo'annaan dhufte. Gaafataniitu Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 16 dubbisi. Radeemi? Isin anak fo'atu eegsi fo'atu anak erga cara beeku akkas. Eeshi. Amen. Kristus Yesus kuni haasana mamiti. Kun tara-taratiin, kun denominationi waldaa miti. Kun yookiis immoo seeratti bulmaata waldaan baafatte miti. This is original word from Jesus Christ. Amen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kristos Yesuustu ilaa jala mureen isinitti hima. Situ na fo'ate miti, ana si fo'ate. Isin nam fo'anne, ana isin fo'ate. Akka maal taataniif, akka gungumaa jiraataniif jedhee, akka na fo'ataniif jedhee, akka ija godhattuuf, akka ija godhattuufi anatu si fo'ate. Karaan ittiin ija godhatu immoo salphaadha. Maqaa kootiin abbaa waan ati kadhattu abbaan akka inni sii kennuuf beeku. Hin irraanfatinaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 16 yeroo hundumaa sammuu keessan keessa akka jiraatu barbaada. Jireenya keessan kan jijjiiru isa. Ameen. Isin ana hin fo'anne, anatu isin fo'ate. Dhaqxanii akka ija godhataniif, iji keessanis akka jiraatuuf. Ija godhatanii immoo ija akka coollaguuf miti. Ija godhatanis ijicha akka jiraatuuf. Maqaa kootiin abbaa waan kadhattanis akka inni isiniif kennuuf ani isin kaaseera. Ameen. Akka ija godhatu Waaqayyo si waame. Akka ija godhatu Waaqayyo si abboome. Akka ija godhatuuf Waaqayyo si fo'ate. Kiristoos Yesuus immoo si kaaseera. Ameen. Mee Kiristoos Yesuus akka ija godhatuuf na kaaseera. Remember, jecha gaafa ati jettu jechi kun qilleensa irra taa'a. Kanaaf jechuun gaariidha. Akka ati ija godhatuuf Kiristoos Yesuus si kaase. Ameen. Kun akkamitti ta'a? Okay? Waaqayyo qabnaa jenne, Waaqayyo abbaa nuuf ta'ee jenne, Waaqayyo abbaa gaariidhaa jenne, Waaqayyo mudaa hin qabu jenne, ani immoo ijoollee Waaqayyoofi jenne, Waaqayyo abbaan kee mudaa akka hin qabaanne atis kan mudaa hin qabne ta'ii jenne.
Kun hundumtuu immoo jaallannee abbummaa fudhannee ofii keenyaa irratti hojjennee itti fiignee itti dhamaanee utuu hin taane utuu nuti hin barbaadin inni nu barbaade utuu isa hin fu'atin inni nu fu'ate ijoollee abbaa gaarii qabdu ijoollee waaqayyoo nu taasisee jenne akka nuti ija godhannuuf Kiristoosiin maqaa isaatiin kadhannee Waaqa biraa akka argannuuf immoo adda laata. It's only one way. Theology and theology. Somaaf sagaleen ta'amuti. Ergaadhaan mul'ataan ta'amuti. Hundumtuu nama jedhe kuni achi keessa galaa irra keessa isaa as anan bira irraa kan jiru hafuura qulqulluudhaan ta'a. Kan waldaan waan hundumaa qabaattee hafuura qulqulluu hin qabdu ta'e inni nama jedhe ofuma tarattii masaa himuudha malee bara akkasii Kiristoos akkas godhe bara akkasii Waaqayyo akkas godhe. Bahkan siapa kesulitan ini, saya nak menghimu nama lain. Isa dua yang mau digadah di Mofida, wanita aja ni sih, yo alto kota ni wakau tu ni deh, yo kasih dua kasih tinggi ni jadi wakau jadi semua himu nama lain. Ini kalau sewa jadi harga ni jadi curi dulu. Wakau yo mana nak okey. Karena malin tak jadi. Apa orang kalau kata. Mega fix segala, terkadang kasus ni bapak dia sebab Hafuura qulqulluudhaan guutamaniitu of keessatti himee of gaafadha. Hafuura qulqulluudhaan guutamee jira. Garaa koo keessa maaltu guutee jira laata? Hafuura qulqulluu guutee jira moo waan biraa guutee jira laata? Waaqa irratti gammadaa jira laata? Mee kana of gaafadha. Maaliif hafuura qulqulluudhaan guutamtu darbeetu? Hafuura qulqulluudhaan guutamuun akka suwiichii elektirikii miti. Ibsaa sana malaqee yoo on godhe isa booddee maal godhu? It's already on. Yoo malaqee off godhe it's off. Ammas fakkiin gaarii tuutoon silaa jira aluma tokko itti deebiirraa bakka tuutu maal al tokko laata? They go to exact the same cases through spirituality and the Waka Yofito Nakazan. Madifangere, Gutamun Afur, it is every single day, every single time, every single microsecond. Amen? So Nigalagara. Namel to Kafuru Angutame, hallelujah, Fana Karate Bakats, the Rapid. Namel to Wakayon Karate Bakawaka, Karate Rangay. Namni Waaqayyo al tokko ergaa itti dubbatee ergaan na darbeera hin ga'e jechuudha. Maaliif kana cara beektuudha? Especially generation ammaa keessatti namoonni akkana jiraachuu kan beektu bara itti namni ergaa duwwaadhaan jiraachuu ka'eetu jalqabe. Namni wangeela dubbisu, namni kadhannaan kadhatu. Tokkoon waldaa ergaan keessa darbu waldaa akkasii barbaadee dhufee ergaa dhaggeeffata. Tokkoon immoo kooliin kaardii bitatee biyyattuu dha. Malan jalan ada wakai, isa bode irrawat. Tubuh masa tu. Kalau kita ini tempat tu Muhammad calling kata betul, malan jalan ada wakai. Wakai orang masih ni jeluan jadi sendiri ni. Ini masih wakai orang itu jeru. Adiar pun nanti suatu baju nanti suan devi. Karena masa, karena rajisa wakai itu lupa tu, situ lupa tu. Wan tu suntai angka udah berot mal betul abda. Keguyatan ada gutamu abda. Guyatan ada ayana wakai itu gutamu abda. Hafuura qulqulluudhaan gutamu abda. Sodaa wakai itu gutamu abda. Qajeelummaatti gutamu abda. Jaalalatti gutamu abda. Hubannaatti gutamu danda'u abda. Sagalee waaqayyoon gochuu abda. Kana ta'uu baannaan kiristinnaan jedhamu kun gara xinqulaatti deebisaa jirtu malee. Ameen. Kristus kan mitiin suameef hafuura qulqulluun harpasin inni biyya lafaarra jiraatee fi guutamtee guddachuu kee arguu barbaada Waaqayyo. Sila maal jenna Waaqayyo? Akka ija godhattuu su'aa namni biyya godhachuuni guddina keessa guddachuu kee barbaada Waaqayyo. Hamma eessatti guddata beektaa? Hamma guddina guutummaa Waaqayyoo bira geessutti akka guddattuufitu Waaqa osoo mee Efesoon hawaasaa wangeelaa ergaa Phaawulos Efesoonitti barreesse natti fakkaata Efesoon boqonnaa 3
lakkoofsa 17 hamma 19 Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 17 hamma 19 yoo ilaalte akkas jedha. Innis maal jedha? Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatuuf maaliin ijaan miti ilaaltee miti amma sooromsaan argaa sooromsaan gara koo dhufa achi deebi'a ija foon ilaalaan akkasuma taane amantiidhaan Kiristoos Yesuus garaa kee keessa akka inni buufatuuf jedha. Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatuuf jaalalattis hiddaaf hundee akka godhataniif kadhata kooti. Warra qulqullaan hundumaa wajjin dhoksaan ogummaa isaa hammam akka bal'atu, hammam akka dheeratu, hammam akka ol fagaatu, hammam akka gadi fagaatu hubachuu akka dandeessaniif lakkoofsa 19. Jaalala Kiristoos isa safara beekumsa namaa bira darbee beektanii guutummaa Waaqayyoo bira hamma geessanitti akka guutaniif isin kadhadha. Guutamuun kee kan dhaabbatu miti. Namni afur qulqullaan guutame horis guutamuu barbaada, galgalas guutamuu barbaada, ganamas guutamuu barbaada. Every day. Maaliif the more ati afur qulqullaan guutamaa deemtu si keessaa wanta qullaa adeemtu jira waan ta'eef. Amen. Yeroo kana maal ta'a beektu yaadni garaa keetii hin qullaa. Amen. Afur qulqullaan gaafa guutamtu yaadni garaa keetii hin qullaa. Kanaan dura dubbadhee ture waa'ee kanaa barumsa qabaa lee put this way. Fakkeenya kana mana keenyatu mana garaajii lamaan qabaa. Garaajii isa tokko al tokko alan waadha. Hin kolfutti ga'e dhibee kanatti fakkaata waan kana. Maaliif isarra ga'ee ta'uu danda'a. Maaltu ta'e garaajii keessaa makiinaa gadi baasee irra dhaabe. Isa tokko haadha manaa kooti galtee baati. Mucaan koo isa itti maal goote iddoo duwwaa argatte biskileetti seentee dhaabde lafaan makiinaa dhaabu. That's a very good example. Mucaan koo inni hangafaan koo isa irraa argeetu biskileetti seentee fidee dhaabe. Nama kam biraayyuu miti. Annatu gaafa hojiidhaa galuu bokkaan gaafa roobu kophee koo fitti baasee garaajii keessatti darbadheen miila duwwaa wal galuutti ga'e. Long story short, torban 2-3 booddee iddoo makiinaa dhaabaa ta'etu bakka qodaa intinaa ta'e maanni stooreejii ta'e mana keessaas qodaa yoo bitan kaa'u sabni achitti gatuutti kaa'anii innis laayii nama rakkisuuf fedhanii amma booddee maal ta'e dhuguma isiniin jedha nama horiidhaan itti bitee achi keessaa guursisuuni pilaanii itti baafate iddoon hin jiru. Spiritually, the same case is true. Ni galagala. Kristiyaanni namni Waaqayyoo sabni Waaqayyoo hafuura qulqulluun iddoo yoo gadhiise iddoo sana maaltu qabata akkamitti biyya lafaa qabata, aarii qabata, dhiibbaa qabata, jecha qabata, jibbaa qabata, miqannummaa qabata, oddee qabata, xiiqii qabata, yoo deemite ayyaana Waaqayyootiif kan hin taane jecha guuta. Kanaaf hallelujah. Maalan godhe gaaf tokko sagantaa itti baasee nama korrespaanshii itti bitee fideeni ilaa agartaa kan inni jennaan kana hunduma isaa alatti gannaa darbadhu. Hallelujah. Kana hunduma isaa maal godhe alatti gad darbadhu. Jireenyi kiristiyaanii akkasii. Hafuura qulqullaa'u gaafa of kennitu si keessa waan jiru of keessaa baasuu jalqabda. Jibba of keessaa baafta. Aarii of keessaa baafta. Obsa dhabu of keessaa baafta. Garaa dhiifamaa dhabuu of keessaa baafta. Soba of keessumaa soba of keessaa baafta. Bara seenaa keessa kan rakkate soba. Soba of keessaa baafta. Itti fakkeessuu of keessaa baafta. Maal ta'a garaa? Duwwaa ta'a. Garaa duwwaa amma qulqulluun hin barbaadu. Ameen. Ameen. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf egaa namni jireenya isaa keessatti yaada garaasaa kanaaf sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Ilaa jireenya keetiif kan ta'u sammuu kee miti. Sammuu kee miti. Jireenya keetiif kan miila keessa harka keessa ija keessa kan ta'u. Waan dhumaan jaalala ija keenya kan ta'e kan adda aduun tillee gaafa gadi baanu ija keenyatti mana sana jaawwanna mataa keenyatti dubbaa. Sagaleen Waaqayyoo garuu akka jedha yaada garaa keetiitiin ni guddaa jedha. ለሕይወቴ የሚሆን ከዛ ስለመጣንተ ግን አጥብቀህ ጠብቅ። jireenya keetiif kan ta'u achii burqamaan yaa mucaa
jabeessi yaada garaa keetii gaddu jedha. Mucaa fakkeenya boqonnaa afur lakkoofsa deebi'anii waan damina ol damee jireenya keetiif kan ta'u achii burqa waan ta'eef yeroo yaa mucaa namaa jabeessi yaada garaa keetii gaddu. Kanaaf egaa hafuurri qulqulluun iddoo gaafa fudhatu hojiin fooniif hojiin hafuuraa waliin mormanni jedhu galaanarraa sun gaamma iddoo fudhachaa dhufa. Amma hojiin foonii hin ba'a hojiin hafuuraa iddoo fudhata. Yaadni garaa keetii maal ta'a? Qajeelaa ta'aa deema. Abbaan kee inni waaqarraa mudaa akka hin qabne ati immoo kan mudaa hin qabne ta'e Kiristoos jedhe sun hojii jalqabaa jechuudha. Isa booddee yaadni kee yaada garaa hin ta'u yaadni garaa keetii yaada garaa Kiristoos ta'a. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Yaada garaa Kiristoos Yesuus qabu ture qabaadhaa jedha. Mee Filiphisiis boqonnaa 5 dubbisa. Yaada garaa Kiristoos qabaadhaa jedhu dubbata. Yaada garaa Kiristoos Yesuus qabu ture qabaadhaa. የኢየሱስን ክርስቶስ ልብ ይኖራችሁ። How? Is this easy? ሜጎ ተካፌ ሲጋፈታ አስመረጥናና ያደ garaa Kiristoos Yesuus qabu ture qabaadhaa gaafa jennu mee namicha salaatti siin deebisa. Kiristoos Yesuusii fi namicha kana biraa waan tokkoon argine waa'ee kana barumsa kana tokko qopheessu waan tokkoon badde lamaan isaanii waa tokko walii wajjiniin in common waan isaan qaban hin argine. Namichi silaa maal ta'e hin tawaaradee jenne qeesaa keessatti yeellootitti dhufe saba isaa gidduutti yeellootitti dhufe diinaan miti mucaa isaatiin abbummaa isaa isa dhabsiise. Mucaan koo ija naa godhataa jedheetu eeguu dhaqee waan hin taane ta'e mandara sana keessatti ulfina dhabe hin qaane gaafa hin deebi'ee dhufu kaan hin deebifneef waa'ee abbaa gaarii waan ta'eef yaada garaa Kiristoos gosa dabarsamee dhaqe yaada garaa Kiristoos qabu ture qabaadhaa. Kiristoos Yesuus fannoo irratti fannifamuu duwwaa miti. Tuffiidhaan fannisan, waraanni fannisan, reebanii fannisan, hadhooftuu kennanii fannisan, itti qoosanii fannisan, hin tuffatame, hin reebame, itti tufame, hin awwaalame. Awwaalli gaafa maal ture? The very first thing utuu Yesuusin deemaa lafa beektu waan katamaa Xaaliyaanii maal jedhe Roomaa dhaqee tokko tokko achas waamee namoota sana taraa qaban immoo haleluuyaa. Kiristoos Yesuus qinni qabatee hin kaane ameen. Qinni qabatee hin kaane. Ilikuunis maal godhe beektu lafa isaa keessaa yaadatu lafa itti yeroo ilaa beekotaa asiin hubachiisaa asiin hin galle asaba nana ilaa namni hoolaa tissu tissituun hoolaa 100 yoo qabaate hoolaa 100 utuu tissaa jiru 100 keessaa tokko yoo jalaa badde 99 achitti dhiisee isee tokko barbaachuu dhaqa lafti yaadatu. Gaafa awwaalanii kee ga'u achirra dalba isaa jalqabe. Kabajni beektu namoota baay'eedhaan warra isaaf amanamoo ta'an, warra isa gammachiisan, warra isaa wajjin jiran, warra isa faarfatan, warra isa abdatan, warra isa iyyaafatan maal jedhanii dhaqaatii eegalee eetu eegalee dhaqaatii Galiilaa caati na eegaa achittan dhufa achittan hundaa'u si dursaadha. Galiilaan ተሻገሩ እነዚያ ቆዩ የግድ አላቸው እዛም ይቀድማቸው ዘንድ ተገለጠ ወቀዩ amma kana facce gaafa qabu warra kan qotaan warra dhuunfaa qotaan isaan birra qudarat jedhu namichi abbaan kun ati na tuffatte ati na tuffachiiste ati na arrabsiiste ati abbummaa narraa gatte ati na qullaa na goote ati sana salphiste mucaan koo inni dhugaa inni anaa wajjin jiru isa qonnaa jiru kana kunoo hin jenne. Kiristoos Yesuusis warra na abbumamanii warra na eegan hin jenne itti dhiyeesseetu warra abdii godhatanii gara Emmaus deemaa jiran isaan duukaa bu'e. His first mission assignment isaa inni jalqabaa akka awwaala dhiigee ga'anii warra Emmaus kan barbaachuu dhaqe galanni Waaqayyoo fa'ii ta'u. Abbaa akkasii qabna. Abbaa gaafatti rakkatte harkasi qabu. Gaafatti mucaattu yaa ijoollee si qabu. Gaafatti dadhabbiyyee keessaan jabila ta'u.
gaafa ati garaa kutattu, gaafa ati laaftu, gaafa ati gungumtu, hin gungumin kan si jiru, gaafa gaddi si gonfatu, gadda sirraa taragee gammachuu kan sitti gootu. Waaqa akkasii qabna. Abbaa gaarii qabna. Itti gargaaramuu dhabne malee. Waaqaan waa gargaaru. Kanaaf akkamitti yaada garaa Kiristoos qabu qabaachuu dandeenya? Very simple. Akkamitti garaa kee qulqulleesse? Ameen. Innis maaloo sila garaa kee sun maal ture? Makiinaan dhaba ture. Inni gaafa gadi bu'u iddoo isaa waan taa'ee dhuunfate. Maaliin godhe garaa kee qullaa qabaannee makiinaan godhee miidhaa gochuu danda'a. Ameen. Yaada garaa qullaa qabaadhu. That's what I want to say. Namni mukayyoo yaada garaa qullaa qabaadhu. Maaliin beektu namni yaada garaa qullaa qabu waa tokkotti hin qabu. I'll put it this way. Yonna aniif ati jaalala qabaanne hariiroo qabaanne yoo waan barbaade isin jedhan wanta nan qubatti maaliif jaalallu gidduu jira. Namni wal dhabee jiru garuu namni wal dhabee isaan gidduu jiru garuu yoo dhumanni waan gaarii eenyu gaariin suni arrabsootti fakkaata. Yoo inni ilaalellee ijaannaa arrabsaa irraa yoo inni kufayellee anaafu kufayee dhabame. Maaliif yaada garaasaa keessa hammeenya guutee jira waan ta'eef, jibba guutee jira waan ta'eef, namni yaada garaa qullaa qabu garuu yoo dhuma namni hamaasaa haasa'ellee inni gaafata galanni waaqayyoo haa ta'u. Yoo namni sun si dhiibellee ati jaalaluma irratti agarta. Nama akkasii haa gammadu. Ameen. Ana jechaa jira sagalee waaqayyoo jedha. Namni yaada garaa qullaa haa gammadu. Maaliif? Waaqayyoon hin arga. Mee wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 8 dubbifnee suuratti dhaabna. Akkasii nan dubbisa. Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 8. Warri yaadni garaa isaanii qullaa'oo haa gammadan isaan waaqayyoon hin argu. Ameen. Wanni yaada garaa isaanii qullaa ta'e isaan haa gammadan isaan waaqayyoon argu. Namni si arrabsuu danda'a, namni quba sitti qabuu danda'a, namni si ari'achuu danda'a, namni si jibbuu danda'a, namni si tuffachuu danda'a. Waati garuu yaadni garaa kee qullaa taanaanii inni kun waan tokko sitti fakkaatu ati waaqayyoon argita waan ta'eef. Yaada garaa keessa maaltu guutee jira? Qullaa'ummaa guutee jira, hafuura qulqulluu guutee jira, ayyaana waaqayyoo guutee jira. Wanti namaa sitti dhaga'amu, waraanni sitti dhaga'amu, dhabeessi sitti dhaga'amu, hir'uu sitti dhaga'amu, seenaan bara sitti dhaga'amu. Hayyaa bara waan inni godhe kan jedhu sitti dhaga'amu. Maaliif achi keessaa si baasee gaara gubbaas dhaabuu hin danda'u waaqayyoo hin argita waan ta'eef garaa kee qullaa taana. Kanaaf egaa kottaanee waan tokko wal gorsinaa waan qabatanii abbaataa. Abbaa ijoollee warraan ijoollee keessaniif abbaataa. Mana keessaniif abbaataa. Waldaa keessaniif abbaataa. Barumsa keessa warra baratan barumsa keessaniif abbaataa. Ownership qabaadhaa. Waan gootanitti abbaataa. Waan geggeessaa qabdan irratti abbaa itti ta'a. Horii keessa irratti illee abbaa ta'a. Even mana kiraayee fudhatanii keessatti illee abbaa ta'a. Roomii tokko illee bara kiraayee fudhatanii abbaa ta'a. Akkamitti abbaa ta'uu danda'a beektu ownershipummaan naani nama wajjin walitti hin buutu. Waan nama qabaddetti abbaa ta'e. Fakkeenya nuti kennu ana ammas irratti dhufee isheen irratti lallabu kun nama fidee naan geenye. Maaliif beektu? Abbaan qabu. Abbaa kana fidee qabu ture. Inni naan aarsine ol bahee jettee ijoollee waan isee kanatti naafatamee jedhe deemnee galuun maaliif abbaan qabu waan ta'eef. Amma tun ilaa har'aa ga'ee karaa kan sirreessee as ka'uu abalu jedhee abbaa qabaa jiru. Ni gala fakkeenya uffachuu wali. Waan tokko irratti ownership gaafa qabaattu kan keeti sitti dhaga'ama irratti hojjetta. Ni assignmentii walii galliname. Ni waldaa kana irratti abbaa ta'a ownership fudhadha irratti hojjetame. Result isaa jedhamtu. Waan yaaddattu abbaa itti ta'a. Wanta waaqa harka keessa kaa'e tokko abbaa itti ta'a.